kun amma gaaziin kun banaadha. Banaadhaan akkana cuftanii jechuudha. Please ijoollota keenya dhugaa rabbii jechuudha of eeggannoo taasisaa jechuudha maaliif jireenyi keenya jechuudha biyya namaatti afuu ta'e jechuudha yeroo baay'ee har'a jechuudha viidiyoo waan ta'e dhaggeeffadheetan ture ijoollonni keenya jechuudha ijoollonni Itoophiyaa kan ta'ani hojjettoonni lama mana tokko keessa kan hojjetanii sababa balaa gaazirraan kan ka'e jechuudha ingugubatan jechuudha achi keessaallee reeffi isaaniillee ba'uu hin dandeenye jechuudha tokkoffaa keessumaa wanta nama dhibu keessa armeeshii baay'ee biyyaa dhukkubsatti armeeshii yaalchifadha jettee barnoota ishii wanta jiru hunduma isaayyuu gargar kuttee gara biyya arabaa kana dhuftee kinoo jechuudha ofii ishiitii lubbuu ishii dhabdee fooshiillee ibiddatti gubate jechuudha kanaaf viidiyoo gabaabaa isiniif hojjechuudhaaf dhufeetiin jira waan ta'eef adaraa keessan jechuudha isinillee dhaggeeffadhaa hamma dhumaatti viidiyoo kana akkasuma immoo jechuudha obboloota keessan biyya namaa keessa jiran jechuudha adaraa keessan jechuudha sheer godhaa fi akka isaan of eeggannoo godhan taasisaa isiniin jedha obboloota kooyi. Nagaan waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kiyya akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaan waaqayyo si wajjin haa jiraatu nagaan ba'ee namni nagaa isaatti jiraachuu waan hundumarra caala qabeenya caalu obboloota koo fayyaa ofiiti jechaadha namni fayyaa qabu tokko hojjetee jijjiiramuu danda'a jechuudha dhagaatu bakka taa'etti hafa malee namni har'arraayyuu ka'ee fayyaa qaba yoo ta'e hojjetee jijjiiramuu danda'a jechuudha kanaaf iyyuu waaqayyo fayyaa keessanii isinitti hir'isini waan barbaadan iyyuu dhabaa jechuudha garuu fayyaa qabdu taananii waaqayyoon galateeffadhaa isiniin jira gara viidiyoo kootitti yeroon darbu viidiyoo gabaabaa wal wajjin dhaggeeffanneetu walitti deebina jechuudha. Gaazii kanaatiin ijoolleen barreen gadaa lubbuun isaanii darban illee jira ijoolleen aannan lubbuun isaanii darban illee jira. So maal isin jechuu barbaadetanii gaaziin keessan yoo akkana ta'ee bulee jechuudha yoo akkana ta'ee bulee hin lokkosinaa gonkumaayyuu maaliif qilleensa fudhachaa yeroo deemu achi jechuudha gaanii isaa jechuudha gaanii isaa banamaa deema yeroo isin kanatti lokkooftan immoo jechuudha laayitariis ta'uu kibriita kanas ta'etti lokkooftan immoo jechuudha gaanii isaa sun hin dho'a jechuudha irraanfannee hin rafna irraanfachuu akkana gootanii jechuudha akkana gootanii lokkosuudhaan dura dhaqaa gaanii isaa qoyaa isin agarra kun amma gaaziin kun banaadhaan akkana cuftanii jechuudha laayitarii yookaan kibriita lokkosuudhaan dura akkana cuftanii kaatanii jechuudha yeroo kana diimaa orongaadii kana ol garagalchitanii diimaa garagalchitanii kanarraa buqiftanii itti qajeelfattanii kaatanii dhaxxanii lokkooftanii ammoo ijoolleen keenya kan gaazii kana qayyartuudha gaazii gara kanatti dabarsitan jechuudha of eeggadhaa gizee 2-3 cheek godhaa maaliif kanatti galchuun baay'ee tokko jabaata foolii isaa fuudhaa gizee 2-3 kottaa laalaa jechuudha. Maaliif ijoollee hedduun jechuudha ijoollee hedduun kan balaan irra gahee sababa kun dhoowwute jechuudha kun yeroo banama dhaqee kanatu dhoowwa kan fayyaansa jechuudha kanaafuu of eeggadhaa isiniin jedha ijoolleen sabiyyii mana keessaa qabdanullee ijoolleen bakka beeksisa hedduudha wajjin jiraattanullee maaliif waa hedduu assamna nuti waa hedduu jechuudha aramni achiifachi du'oofti biyyi jechuudha teeleerraa saantima liqeeffatee halkanii guyyaa ciisa nama dhawwaa aramni ciisa nama dhawuutii kana keessa irraanfatamee rafama jechuudha kanaafuu rabbi isin haa eegu ijoollee warra lubbuun darban illee rabbi jara haraamatu kan lubbuun yeroo baay'ee jechuudha ijoollonni keenya kan dhuman jechuudha biyya namaa keessatti balaa gaazitii tokko lammataan balaa yeroo foddaa qulqulleessa yookiin immoo maskootiis jedhan jechuudha mastaawotiis yeroo qulleessanii fooqirraa jechuudha kan isaan kufanii du'anii inni lammataan immoo inni sadaffaan immoo balaa konkolaataatiin jechuudha lubbuu isaanii kan biyya namaa keessatti dhabanii kanaaf obboloota koo rabbiin gaditti of eeggannaan baay'ee nu barbaachisa jechuudha kanaaf maal siniin jechuu barbaade adaraa keessan jechuudha wantoota akkanaa kanarraa of eegaa yeroo jechaadha kushiinaa keessa hojjettani bilbila keessan ofirraa fageessaa bilbila sooshaal miidiyaa garagaraa akkasumallee namoota wajjin haasa'uu hir'isaa jechuudha maaliif
yoo fayyaa qabaattan malee eenyuyyuu garagaree isin ilaalu yoo fayyaa hin qabaanne yoo biyya namaatti haftanii ofii keessanitti hirristu malee eenyuttiyyuu hirrisuu hin dandeessan jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo hojii keessanitti sooshaal miidiyaa wanta sammuu keessan biizii gochuu danda'u wanta hojii keessan isin dagachiisuu danda'utti adaraa keessan akka hin qabamne akkasuma immoo jechuudha yaadota sammuu keessan cinqan yaadota sammuu keessan biizii godhanii waa isin dagachiisanii ofitti baay'istanii ofin cinqinaa isinin jedha. Kanatti aasuudhaan jechuudha viidiyoo irraa ilaalaa akka turtan sanaa gaazii jechuudha. Isa kana qofallee otoo hin taane yeroo wanta tokko hojjettanillee jala dhaabsuu yoo irraanfattu ta'e fakkeenyaa fi gaazii irratti zayitiitti waan tokko xabbasaa turtanii ibidda sana jechuudha ariifattanii otoo jala hin dhaabsii yoo dhiiftanii zayitiin irraa sunillee gubatee warra teetu boodatti boba'uu jalqaba jechuudha. Gaafa sana isin immoo maal gootu bifa naasuu tokkoon jechaadha bibirrannaadhaan fuutanii waan tokko gochuudhaatti jechuudha. Yeroo sana wanti isin gochuu isinirra jiraatu balaan akkasii na mudatee ture waan ta'eef iyyuu yeroo sana uffata yookaan immoo fooxaa jechuudha bishaanii jala isaatti bishaan laaffisaa ta'u isa wanta irra kaa'atoo jiidhaa sanarra gadi kaa'aa malee daftanii zayitii sana fuutanii iddoo mi'a dhiqanitti gadi naquu hin naqinaadha. Yookaas immoo wanna ta'een achitti gadi dhaabsuu hin naqina. Dafa gaazii isaa cufaatoo xiqqoo irraa siqaatoo fooxaa jiidhaa sanarra udduudhuma biradistoo isaa irratti hojjettan sana irra gadi kaa'aadha. Kanarraan kanaaf immoo tokko inni lammataa kanan isinitti himuu barbaadu ifiroonii yookaas immoo akka eeletti wanta ta'e keessatti kan bilcheessa waan ta'e kan keessatti hojjetanii tari biyyoota garaagaraa keessatti afaan garaagaraa qabaachuu danda'a waan ta'eef akka naannoo kiyya akka aanan beekutti ifiroonii jedhama. Isa immoo jechuudha yeroo bantanii ifirooniin tokko yeroo qabsiiftanii xiqqoo turtanii deebi'ee dhaamuu danda'a jechuudha. Yeroo dhaamu sana immoo ino'a jechuudha qilleensa illee fudhata waan ta'eef adaraa keessan deebitanii hin lokkosina jechuudha. Daftanii mana keenyatti yeroo 2-3 irra deebi'ee yeroo tokko anumatti iyyuu bal jedhe jechuudha. Yeroo lama immoo mangistii kiyyatti bal jedhee rifeensa ishiillee baay'ee tokko jechuudha kan inni irraa guggube jechuudha. Kanaaf iyyuu of eeggannoo godha jechuudha. Dhiyoo kanas immoo mucayyoo tokkorraa fuula ishii nyaara ishii muluu isaa irraa guggubee jechuudha. Yeroo maal godhate jalaa dhaameti erga dhaame jettee itti lokkosudha. Inni yeroo sanatti ho'aadhallee cufamee turellee walitti hafuuradhaa dhaqee gaaziin balitti jire jechuudha. Kanaaf obboloota koo rabbi isin haa eegu rabbiin gaditti garuu ofii keessan eeggadha. Ijoolleen lamaan hamma boqotanii jedhan kuni reeffi isaanillee hin argamne jechaadha. Reeffi isaanillee hin boba'e jechaadha ibiddaan obboloota koo. Ofii dabarsinaa, maatii keenya dabarsinaa, obboloota keenya dabarsinaa, namoota fayyaa hin qabne, namoota rakkatan gargaarratti biyya namaa keessatti jechuudha ofii keenya iyyuu dhabnee jirra jechuudha. Kanaaf of eeggannaa guddaa taasisaa adaraa keessanii gaazii yeroo fayyadamtanii akkuma isiniin jedhe godhaa jechuudha. Waaqayyo immoo nagaan inni nu baase nagaan deebisee gara biyya keenyatti nu haa galchu hunduma keenya iyyuu balaa tasaa nurraa haa qabu. Isin garuu amma ta'e wantoota tokko wanta sammuu keessa fudhatu sooshaal miidiyaa irraa wantoota bakka sammuu namaatti hin tolle irraa fagaadhadha. Adaraa keessan isiniin jedha hunduma keessa waaqayyo hunduma keenya jechuudha akka nagaan biyya keenya nu baasetti nagaan deebisee gara biyya keenyatti nu haa galchu. Yoo fayyaa hin qabaanne waan tokko iyyuu dhukkubsanne taanaan biyya namaa keessatti obboloota koo baay'ee ulfaata isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Nagaan naa turaa isiniin jedha. Hamma qophii biraatiin deebinee walitti dhufnutti. Karaa taatanii gara yuutuubii kanaa kan dhuftan immoo sabskiraayib gochuu akkasumas laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha obboloota koo. Warri immoo jalqabaa kaastanii amma ammatti jechuudha na jajjabeessuudhaaf viidiyoo kanaa taphachiisuudhaan na jajjabeessuu sheer naaf gochuudhaan na faana kan turtanii guddaa galatooma. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja, isin anaaf qabeenya kooti isiniin jedha. Bye.